وبون قدر شوارط أنا تبي كيسة ورنا متمرد سركان في هذا تشوبي أكسسهم ورنا برسم ورمو أنا تبي جند درك أبنا لفدك أتساجر أمون بكم تكيسة تيم ويا خلص ورنا متما سكت ورنا برسم ورمو تبى بنا سركان في هذا تهل لطو متما مراسة جيسو في مدرسو مدين دريلو لاهمن وبون تركان في هذا فرد كنا لطو متما سدس جيسو في كل لما مدرسو همم تركان في كنا مشالة ورنا دنون بوجي أمون غرام وراك أبصران برسم ورمو تقليتا شموني بسميرام بمكان رتي متمان وانجلين كابوم Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa waamicha marii nagaa dhiyeesse haala qabatamaa amma jiru ilaalchisee manni marii kun walgahii ariifachiisaa gurraandhala 8 bara 2023 gaggeesseen dhaamsa nagaa fi mariin hatattamaa dhaabbilee Oromoo gidduutti akka adeemsifamu yaamicha dhiyeesseeti jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Muummicha Ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Dirribaa Kumsaa yookaan Jaal Marroo Koongiresii Federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo eeruudhaaniin yaamicha nageenyaa kun kan dhiyaate. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa jaarmiyaalee amantaa Itoophiyaa keessa jiran hundinuu keessumaa jaarmiyaalee amantaa naannoo Oromiyaatti socho'an nagaadhaan waliin jiraachuun kabaja waliif qabaachuu fi wal dhaggeeffachuun gidduu isaanii akka jiraatu cimsuuf kan hojjetu ta'uu beeksise. Haala waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee walitti bu'iinsi kun kan uumame sababa siyaasatiin ta'uu eeruun hiikoon isaatis marii karaa nagaa malee wal waraansan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turuu yaadachiise. Keessattuu haala qabatamaa amma jiru ilaalchisee manni maree kun walgahii ariifachiisaa gurraandhala 8 bara 2023 gaggeesseen dhaamsa nagaa fi mariin hatattamaa dhaabbilee Oromoo gidduutti akka adeemsifamu yaamicha dhiyeesse. Hundeeffamuu Sinidoosii haaraatti gammaduu ibsuun manni marii amantiilee addunyaa qaxxaamura seenaa yeroo ammaa dhufe kanatti fayyadamuudhaan mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas dhaabbileen Oromoo garaagarummaa qaban karaa araaraan akka fixatan yaamicha taasisee jira. Wayitiin ammaa yeroo saba Oromoo irratti aggaammiin cimaan dhufee fi sabni Oromoo daangaa amantii tokko malee waloodhaan dhaabbate waan ta'eef mootummaa fi dhaabbileen Oromoo araara buusuudhaan uummanni akka tokkummaadhaan aggaammiitti aggaamame ofirraa deebisuun haala mijeessuu qaba jechuun dhaamsa dabarseera. Wal dhibdee jiru araaraan fixachuudhaaf mootummaan hogganoota siyaasaa hidhaa jiran kanneen akka Miikaa'el Booran, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaam, Gadaa Gabbisaa fi akkasumas Oromootam ilaalcha siyaasaa isaaniirraa kan ka'e hidhaa jiran hiikuudhaan akka jalqabu yaamicha kabajaa dhiyaateera. Dhaabbileen amantii fi waldaaleen siivikii fi ogummaa akkasumas jaarsoliin abbootiin gadaa haadholiin siinqee biyya keessa fi biyya alaa haala araara nagaa kana karaa saaquudhaan gama mara walqixa laaluudhaan akka kaka'umsa fudhatanii marii jalqabdan jechuun manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa erga dabarseera. Uummanni Oromoo tokkummaa yeroo ammaa agarsiisame akka itti fufu jechuun fiixan bahiinsa marii nagaaf shoora olaanaa taphatu akka qabus dhaameera. Addi bilisummaa Oromoo mirgoonni bu'uura bakkaa fi yeroo kamittuu kan kabajamu ta'uu ibse. Sinidoosiin haaraan hundeeffame seeraa fi mirgoota jiran jiddu galeeffateeti waan ta'eef ni deeggarraa je'eeti jira. Siraas sabaaf dabalata qaba. Addichi muddama dhimmoota amantii wal qabatee tibbana uumaman ilaalchisuun ibsa baaseen Sinodoosiin Oromiyaa sabootaa fi sablammootaa seeraa fi mirgoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaa heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuudhaan mirga guutuu qabu jedhe. Amantoonni amantaa hunduu bilisummaa namoota biroo osoo hin sarbin amantii isaanii hordofuu fi geggeeffachuun mirga qabu kan jedhe adda bilisummaa Oromoo. Haaluma kanaan lammiileen Oromiyaa seeraa fi naamusa amantaa isaanii fi safuu Oromoo kabajuun Sinidoosii mataa isaanii tumsuun deeggarsa gurmeessuu fi hordofuun mirga isaaniiti jedhe. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa seenaa keessatti sirnoota abbaa irree fi murnoota cunqursaadhaan beekamaniif beekamtii kennaa turte malee gaarummaa manni amantaa kun ittiin yaadatamtu hin qabu kan jedhu adda bilisummaa Oromoo. Lafa garmalee dhuunfachuu fi saamuun dubbii namummaa namaa xureessan balballoomsuun loogii fi mirga afaan ofiitiin tajaajilan mana kiristaanaa keessatti fayyadamuu ukkaamsuu fi kan kana fakkaatan gochoota manni amantichaa uummata cunqurfamaa biratti ittiin beekamtu keessaa isaan muraasa jechuun ibseetii jira. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jal'ina loogiin daba miiraan miidhamuu fi safuu cabee kan amantoonni bataskaanichaa mataan isaanii kaasan kana qalbifachuu dhabuun nama gaddisiisa jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa haala keessoo isaa kan of keessatti deebi'ee of ilaalee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhatuun kan yeroon ammaa gaafatu waliin araaramuun eegalee mana amantichaa
amantichaatiif baay'ee murteessaadha jedhe. Keessattuu kanneen golgaa amantii jalatti dhimmoota siyaasaa tarkaanfachiisan irraa bilisa bahuun mana amantichaatiif murteessaa ta'uu ibsameetii jira. Dhaabaa fi garee siyaasaa kamiyyuu amantii akka golgaa fi meeshaatti fayyadamuudhaan dantaa siyaasaa ofii milkeeffachuuf dhimma itti ba'an gadi jabeessinee balaaleffanna jechuun lammiileen Oromiyaa hundi qaamoleen tokko tokkom siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuuf bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhimma bahuun qora Finfinnee keessatti bal'isaa jiran irraa of eeggannoo gochuu akka qabu hubachiiseetii jira. Dhuma irratti rakkoon bu'uura nagaa dhabuu Itoophiyaan lolli Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduun jaarraa ol lakkoofsisee furamuu dhabuu irraa kan ka'e jechuun kan yaadachiise. Itoophiyaan nagaa kan argattu hariiroon lola Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduun furmaata yoo argate qofaadha jechuun ibseetii jira. Gumiin manguddoota Wallaggaa Minisootaa sochiin amma Oromoota abbootiin amantaa Ortodoksii keessa jiraniin jalqabame kun gabrummaa Oromoo fi sabaa fi sablammoonni biroo keessa turan cabsuu fi mirga ofii kabachiisuu keessatti shoora guddaa qabaa jaani. Uummanni Oromoo amantaa Ortodoksii hordofuu afaan ofiitiin tajaajila argachuuf jaarraa tokko ol gaafachaa turee jira kan jedhe ibsi manguddootaa kun lafaa fi qabeenya isaa saamamaa mirga dhalootaa fi heera mootummaan argatee sarbamee as ga'ee jaani. Karaa biraatiin qaamonni mirga walqixxummaa afaanotaa fi uummattoota hin fudhanne saboonni afaan ofiitiin fayyadamuun isaanii olaantummaa isaanii kan cabsu tahuu waan itti mul'atuuf humna qaban hunda keessaa fi alaan qindeessanii mormaa jiru jaa ibsi kuni. Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota amma hundaa'e kun sirna cunqursaa Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa irraa haleellaa itti aggaamamu jala ciminaan dhaabbatee qabsoo wareegama lubbuu gaafatu gaggeessaa jiraachuu isaa dinqisiifannaa guddaadhaan simannaa kan jedhu ibsi kun adeemsi Sinodoosii haaraa kun seera amantaa kan biyya kan saba kamiyyuu kan hin faallessinedha jedhe. Gumiin manguddoota Wallaggaa kun ibsa isaanii kanaan Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota kana cina kan dhaabbatan ta'uu ibsaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin godina Harargee lixaa aanaa Cirootti humnoonni mootummaa ajjechaa dabalatee hidhaa fi reebicha uummata irratti gaggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Akka maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanitti aanaa Ciroo Araddaa Sheek Aadam bakka caffee suukii ja'amutti barataa kutaa 8ffaa mana barumsaa gannoo kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Ibraahim Hassan Muusaa jedhamu rasaasaan dhawamee ajjeefamee jaani. Ajjechaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guyyaa 24 baatii 5ffaa bara 2015tti ta'uu kan himan maddeen kana kan raawwatan ammoo bulchitoota Araddaa fi milishoota ta'uu himani. Dargaggoo Ibraahim Hassan Muusaa barnoota isaa irratti barataa cimaa ta'uu fi barnoota isaa irratti xiyyeeffatee barachuu malee Oromummaa isaa irraa kan hafe tuttuqaa siyaasaa irraallee walaba ta'uu namoonni itti dhiyeenyaan isa beekan himaniiti jiru. Maatiin rakkina keessatti ilma isaanii barsiifatanii bakka nuuf gaajanii eegan yeroo ammaa gadda hammaataa keessatti kufanii jiraachuu himani. Kana malees aanaa Ciroo Araddaa Sheek Aadam malees araddoota biroo hedduurraa dargaggoonni baay'een maqaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin hariiroo qabdu jedhuun humnoota mootummaatiin hidhamanii dararamaa jiraachuu odeeffannetti jira. Dararaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana adda baafachuuf yaaliin bilbilaa bulchitoota Araddaatiif taasifne nuuf hin milkoofne.